Ashamaa hordoftoota chaanaalii Yoonii Yookoo akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani Waaqaaf haa galatu nagaa koodha. Har'as akkuma baratame viidiyoo tokkoon deebi'ee isiniif dhufee jira. Warri yeroo jalqabaaf gara chaanaala kanaa dhuftan baga nagaan dhuftan noorru jedhee jira. Yoonaas jedhama. Chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Sana malee viidiyoo keenya laayikii tuqu, sheerii gochuu, yaadaaf qeeqa yoo qabaattan koomentii jala nu kaa'uu keessan hin irraanfatinaa jechuun barbaada. Jaalala dhugaa jaalalleewwan gidduutti sagalee kana hanga xumuraatti dhaggeeffachuudhaan waa irraa bartu jedheetan amanaa. Jaalalli dhugaan kan yeroo ammaa kana heddumminaan ardii kana irratti hin argamnedha. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti namoota jaalalaaf imimmaan isaanii lolaasaa oolan ni agarra. Darbee darbee ammoo namoota maraatan akkanuma namoota lubbuu isaanii irratti tarkaanfii fudhatan karaa garagaraan argaa dhagaa oollaa. Kana hundaaf itti gaafataman dhabamuu jaalala dhugaati. Jaalala dhugaan namoota hunda keessatti uumamaa, garuu haala garagaraan namoota keessaa badaa. Al tokko bannaan carraan deebi'uu isaa dhiphaadha. Yoo deebi'ees akka kan jalqabaa sana ta'a jechuun wanta hin yaaddamnedha. Namoonni hedduun jaalalli dhugaan hin jiru jedhanii amanuu. Gariin ammoo jaalala dhugaa yookaan jaalala sobaa jedhanii osoo adda hin baasin wal baruu fi walii yaaduu malee wanti jaalala jedhamu hin jiru jedhu. Yaadni kun hanga ta'e nama amansiisa. Ani akka dhuunfaa kiyyaatti garuu jaalataa dhugaatu hin jirre malee jaalalli dhugaan ni jira jedheen amanaa. Namoonni yaada koo kana deeggaranis hedduudha jedheen tilmaamaa. Jaalalli dhugaa yeroo hedduu ganama uumamaa. Akkana yeroon jedhu namni tokko yeroo jalqabaaf gaafa jaalalaan qabamu gosni jaalalaa inni qabame sun jaalala dhugaa ta'uu ni mala. Sababni isaas namni sun jaalalaaf haaraa waan ta'eefi akkanuma muuxannoo jaalalaa hedduu hin qabu waan ta'eefi. Egaa erga jaalala kanaan qabamee carraa ittiin jaalala isaa nama jaalateef ibsuu dhabuu yookaan argachuu mala. Akka tasaa carraa jaalala isaa ibsachuu yoo dhabe namni kun daran miidhamuu danda'a. Sababni isaas namni kun yeroo jalqabaaf waan jaalateef jaalalli isaa keessa jiru jaalala dhugaadha. Carraa jaalala isaa ibsachuu dhabuu isaan hedduu onneen isaa dhiiguu ni mala. Jaalalli hin jiru jedhee of amansiisus danda'a. Namni kun yeroo kanatti abdii kutaa anas na mudateera. Mucayyoo fiilmii hojjetu tokko fiilmii keessatti argee jaaladhee ishee dhiisitii lakkoofsa bilbila isheeyyuu argachuu hin dandeenye. Namni kun yeroo itti aanu nama biraa yoo jaalate yookaan yoo jaalatame jaalalli isa keessatti uumamu akka kan isa jalqabaa san hin ta'u. Nama yeroo jalqabaa jaalate san hin dagatu. Yeroo kana immoo namni isa jaalate yookaan isaan jaalatame jaalala dhugaa yoo nama kanaaf qabaate dabaree isaa innis miidhamaa ta'a. Egaa kun kan mul'atu parsantii xiqqaadha. Namni sun jaalala dhugaa nama tokko eega jaalatee booda carraan jaalala isaa ibsachuu argatee nama jaalatu sanitti himee deebii eegee yoo dhabe, fakkeenyaaf namni inni jaalate sun namaan jaaladhuun qabaa yookaan ammoo ammaaf jaalalleen nan barbaachisu, akkasuma ati na hin madaaltu, kan akka kee barbaaddadhu jechi kun yeroo ammaa hedduminaan hin jiru. Meebii gara baadiyyaatti darbee mul'achuu mala. Yoo deebiin nama jaalala dhugaan jaalate sanaaf akkanaan deebi'e namichi sun hedduu miidhamuu mala. Bakki inni ofii isaatiif qabus gadi bu'uu danda'a. Ofitti amanamummaan isaas daran xiqqaata. Haala kanaan jaalalli dhugaa isa keessaa baduu danda'a. Kun hanga ta'e
ni mul'ata. Gosti kun daran deddeebi'ee kan mul'atudha. Namni jaalala dhugaan jaalate sun jaalala isaa nama jaalateef yeroo himu namni jaalatame kun cal'isee tole yoo jedhe yookaan ammoo osuma miira ofii isa keessaa hin dhaggeeffatin namni na jaalate kun miidhamuu hin qabu jedhee osoo onnee isaa hin jaalatin tole yoo jedheedha. Jarreen kun lamaan jaalala dhugaa waliif qabu jechuun ni ulfaata. Garuu turtii waliin turan keessatti namichi inni jaalatame cal'isee tole jedhe sun jaalala nama sanaa keessa seenuu danda'a. Kun ammoo yaada namoota wal baruu fi wal yaaduu malee jaalala hin jiru jedhu san sadarkaa dhugoomsu irra gahaa. Ta'iin kun yoo ta'e gaariidha. Jarreen kun carraa waliin turuu bal'aa qabu jechuu ni dandeenya. Garuu faallaa kanaan namni duraan jaalatame gaafiin jaalalaa dhiyaannaniif cal'isee tole jedhe sana keessatti jaalalli nama jaalatamee sun hin uumamne taanaan namichi dursa jaalate sun hedduu miidhamaa. Jaalalli qixxeedha jedhamee garuu as keessatti guutummaatti jaalalli mataa jaalataa sanaa qofa irratti hafaa. Jaalala kana keessaa bahuuf illee hedduu itti ulfaataa. Sadarkaa ofii isaa jibbee nama sana qofa jaalachuu irra gahuu malaa. Jireenya dhuunfaa isaatillee dagatee yeroo nama jaalate sana qofaaf jiraatu illee ni mul'ata. Kun addunyaa kana irratti baramaadha. Namoonni hedduun haala kanaan miidhamu. Egaa sagantaan koo har'aa kana fakkaata. Sagantaa koo kanarraa waa bartu jedheen amanaa. Egaa hangam viidiyoo biraatiin deebi'utti nageenyi Waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jedhaa hordoftoota chaanaalii kanaa. Egaa warri yeroo jalqabaaf gara chaanaala kanaa dhuftan Nooruu baga nagaan dhuftan jedhee jira. Chaanaala kana subscribe gochuudhaan, laayikii tuquudhaan, sheerii gochuudhaan, yaadaaf qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii jala nu kaa'uudhaan hanga xumuraatti nu faana ta'an affeerraa kootii. Hangam viidiyoo biraatiin deebi'utti nageenyi Waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jedhaa. Nagaan naaf turaa.